Irreechi Naayiroobii magaalattii bakka City Park jedhamutti waggaa waggaan kabajama. Ayyaanni kun duraan kabajamaa ture. Waggoota muraasa darban kana garuu sababa eeyyama dhabuun adda citeeti ture. Baqattoonni akka eeyyama nuti hin arganne kan danqaa ture imbaasii Itoophiyaa as Naayiroobii jirudha jechuun komatu. Ayyaana Irreechaa Naayiroobii kana kabajan irra caalaan baqattoota Oromoo Keeniyaa keessa jiraatanidha. Baqattoonni ayyaana kana irratti hirmaatan yaadannoo kanaan dura kabaja ayyaana Irreechaa irratti qaban kabaranaatiin wal cina qabanii nuuf himanii jiran. Asiyaa Huseen baqattoo Oromoo Naayiroobii jiraattudha. Kan bara dabree namoonni sodaatanii hafu turanii kan bara namoonni baay'eetti hirmaatanii bara dabreen dhorganii turan. Sanifin gara Paradise Lost deemnee kabajnee bara namoo eeyyamas nu kennaniirani biyyi saala bareedumarra jira sanifin asitti deebine. As Naayiroobiitti baqattoota ayyaana kana kabajan biratti guyyaan kun hiika addaa qaba. Keessumaa waggoota muraasa darban kana baqattoonni Oromoo kabaja ayyaana Irreechaa dhowwamanii waan turaniif guyyaa kana haala addaatiin ilaalu. Hayilee Fullaasaa yaadannoo kabaja ayyaana Irreechaa darban irraa fi kabaranaa kana wal bira qabee akkasitti dubbata. Inni baranaa hanganan arge kanatti adda baay'inni namootallee yeroo kaan haganaan baay'atanii Oromoon wal dhaga'ee tokkummaadhaan sodaa tokko malee wal jala hiriiree yaada tokkoon bakka tokkotti qabamee irreeffachuudhaaf waliigaltee uumuu tokkummaa uummachuu uummata Oromoo argisiisa dheenaman. Hayileen akkasumas baqattoonni kaan haalli siyaasa biyya keessaa fooyya'anii agarsiisuun namoota baqaan biyya ollaa keessa jiraniif furmaata ta'aa jira jedhu. Ayyaana kana irratti namoonni Keeniyaa bakka kaanirraa dhufanis irratti hirmaatanii jiru. Obbo Liiban Halakee kaaba Keeniyaa magaalaa Isiyoolootii ayyaana kana kabajuuf gara Naayiroobii dhufan. Waggaa sadeessitoo kana harma Irreechaa irreeffannee gallee obbo Dabbasaan dhabame kalammaffaa as dhumne nam 60 poolisiin dhufte qabdee kaarraa qar sodaataa turre immoo galata waaqaa sodaan sun hin jiru. Qilleensi jijjiirama deema. Akkuma qilleensi jijjiiramutti nagaan kennallee jijjiirama qabaarra. Namoonni ayyaana Irreechaa kana Naayiroobiitti kabajan hedduun isaanii baqattoota Oromooti. Keeniyaa keessaa dhalattoonni Oromoo kaan hedduu waan jiraniif ayyaanni kun kasaba asiillee ta'uu qabaa jedha Tamasgeen Kumsaa baqataan Oromoo Naayiroobii jiraatu. Karaa hojii yookaan immoo karaa waan adda addaa walitti dhufeenyi ni jira. Garuu akka kanaatti aadaan Oromoo akka maal ta'e barsiisuudhaaf karaan saaqame tokkollee ni jiru ammaatti. Gara fuulduraatti garuu baqataanis kan maratu hojjechuudha. Baqataan baqatee dhokatee taa'uutu hin taane yeroon kun yeroo dhokatanii ta'an miti. Aadaasaa eenyummaasaa Oromoo maal akka ta'e kaalcheen Oromoo yookaan immoo ayyaanni Irreechaa kun maal akka ta'e ateeteen maal akka ta'e gadaa maal akka ta'e bokkuun maal akka ta'e agarsiisuun dirqama Oromummaati jechuudha. Obbo Fiqaaduu Dirribaa dura bu'aa hawaasa baqattoota Oromoo Naayiroobiiti. Dhiibbaan kanaan dura karaa mootummaa Itoophiyaa baqataarra gahaa ture haga ta'e hirrachuusaa himu. Barana dhiibbaan nurraan hin geenye maaliif kaleessa warri ture guddoon isaanii gadhiisaniira as hin jiranii amma namni jiru ambaasaaddarra callaadha namni Oromoo as jiru warri kaleessa akka nuti wal hin geenye kan rakkina guddaa nurratti uumaa turan isaanii kanaaf jecha barana deeggarsa nu godhan malee dhiibbaan nurratti hin goone. Obbo Fiqaaduun baqataan Oromoo as jiruu fi dhalattoonni Oromoo lammiilee Keeniyaa ta'an walitti dhufeenya gaarii akka qaban himanii fuuldurattis ayyaanni kun bal'inaan kabajamuu qaballee jechuun dhaaman. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii.